Hello jirra jirtu hordoftonni akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isinii qaqqabu jecha organic chemistry egaa boqonnaa afuraffaarra jalqabne har'ammoo boqonnaa kurnaffaarra geenyee jirra. Boqonnaan kurnaffaan oxidation reduction reaction or redox reaction kan jennudha waan ta'eef boqonnaa kana har'a sirriitti ilaalla. Baay'ee gabaabduudha PowerPoint isaa garuu konseptiin barbaadamu hundi as keessa jira waan ta'eef viidiyoo kana sirriitti yoo ilaaltan fi isin immoo xiqqootti bal'iftanii waan tokkotti dabaltan redox reaction akkasumas scenario of electrochemistry hamma tokko akka hubattan abdiin qaba. Warroonni chaanalii keenya faaraa taatan ammas chaanalicha subscribe gochuun viidiyoo immoo like gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaa jennaa. Kaffaltiin isin kaffaltan gatiin isin baaftan homtuun jiru waan ta'eef gaarummaadha malee wanna biraa hin barbaadu hin qabu. Chaanalii kana subscribe gochuun isin hin miidhu. Kanaaf chaanalicha subscribe godhaa. Maaliif anaa miti YouTube analytics natti himaa jira. Namoota viidiyoo kana ilaalan baay'een isaanii percentiin 60 ol warra subscribe hin goonedha. Akkasumaan seenee warroota viidiyoo ilaalanidha. Kanaaf erga seentan ilaaltan chaanalicha gizee tokko sekondii yookaan maayikiroo sekondiin gahaadha waan ta'eef subscribe gochuun isin hin miidhu. Anaan na fayyada taanaan subscribe osoo gootan baay'ee bareeda ta'a. Kanaaf warroonni subscribe hin goone hundi keessan subscribe godhaa. Viidiyoocha immoo like godhaa. Barattoota akka keessanii kan viidiyoon kun isaan barbaachisuudhaaf immoo share gochuudhaanis isaan bira akka qaqqabu taasisaa jechuun barbaada. Egaa boqonnaan kurnaffaan redox reaction yookaan immoo oxidation reduction reaction kan jedhudha. Oxidation jechuun maal jechuudha? Reduction jechuun immoo maal jechuudha? Jarri lamaan kun wal malee hin deeman seerri jedhu jira. Kanaaf oxidation yoo jiraate reduction hin jira. Reduction yoo jiraate immoo oxidation hin dirqama jiraachuu qaba. Kanaaf oxidation reduction reaction jechuun maal jechuudha? Redox jechuun maal jechuudha? Reducing agent jechuun immoo maal jechuudha? Oxidizing agent jechuun immoo maal jechuudha? Eenyutu gara maalitti geeddarama kan jedhus ilaalaa deemna jechuudha. In short oxidation jechuun egaa gaining of oxygen and the loss of hydrogen jechuudha. Egaa oxidation gaafa jennu akkuma maqaan isaa nutti himutti it is addition of oxygen or the gain of oxygen jechuudha. Oxygenii dabalataan argachuu jechuudha. Yeroo sana garuu hydrogeniin loss ta'a jechuudha. Hydrogeniin loss ta'a. Amma karaa biraatiin immoo oxidation jechuun it is addition of double bond jechuu dandeenya. Maaliif gara fuulduraa maybe koorsii garaagaraa irratti gaafa laaltan oxidation jedha oxygeniin hin jiru. Double bondii yeroo uumamu garuu argitu. Kanaaf double bondiin uumame jechuun hydrogeniin loss ta'eera jechuudha karaa biraatiin waan ta'eef oxidation is a gain of oxygen plus the loss of hydrogen kan jedhu karaa lamaaniinuu ilaaluu qabnu. Chemistry keessatti adeemsa oomishaa jechuunis ni beekama. It is a method of production. The method of production gaafa jennu fakkeenyaaf primary alcohol kana gara aldehyde aldehyde kana immoo gara carboxylic acid convert gochuu dandeenya in the presence of potassium permanganate or chromic acid as oxidizing agent. Therefore alcohol can be oxidized to aldehyde then can be further oxidized to carboxylic acid in the presence of potassium permanganate or chromic acid as oxidizing agent. Kana jechuun potassium permanganate fi chromic acidin asitti akka maalitti act godhu akka oxidizing agent akka source of oxygen jechuudha. Akka oxygen agent jechuudha. Maaliif asitti fakkeenyaaf alkooliin kun oxygenii tokko qaba. Akkuma argaa jirtan gaafa potassium permanganate yookaan immoo chromate fayyadamnu immoo gara aldehyde gaafa geeddarru oxygen double bond uumeera asitti. Oxygen asitti qabnu tokko turte asitti oxygen double bond jechuun carbon with oxygen again oxygen with oxygen jechuudha. Yookaan immoo carbon with oxygen carbon with oxygen. Oxygenii lamatu jira jechuudha double bond kana keessatti. Kanaaf oxygenii lamatu ture tokkorraa gara lamatti gaafa geeddarru maal jechuudha? Oxygen gain of oxygenii gochaa jirra jechuudha. Gain of oxygen. Again isuma aldehyde kana immoo further oxidized gaafa goonu gara carboxylic acid itti geeddarama. Maarree asitti oxygenii lamatu ture asitti immoo oxygenii dabalataa tokkotti kennine. Kanaaf oxygeniin keenya sadi ta'e jechuudha. Kanaaf oxidation gaafa jennu the gain of oxygenidha jechuudha. But the loss of hydrogen immoo jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf primary alcoholiin gara aldehydeetti aldehydiin immoo gara carboxylic acidtti convert ta'a. Kana gochuuf garuu potassium permanganate yookaan immoo chromic acidin akka oxidizing agent itti fayyada. Oxidizing agent jechuun the donor of oxygen yookaan oxygenii madda oxygenii jechuudha. Oxygenii as tokko ture lama ta'e oxygenii dabalataa eessaa dhufe gaafa jennu isaan oxidizing agent kanneen jennu potassium permanganate fi chromic acid irraa jechuudha. Secondary alcoholin immoo gara ketonitti kan inni oxidize ta'u. So secondary alcohol can be oxidized to ketone but primary alcohol can be oxidized to aldehyde. Therefore if we have primary alcohol we can easily convert into
aldehyde and carboxylic acid. If we have secondary alcohol, we can oxidize to ketone. Argitani simple oxidation fayyadamuudha yookaan oxidizing agent fayyadamuudhaani primary alcohol fi secondary alcohol yoo qabaanne isaan irraa carbonyl carbon of aldehyde and carbonyl carbon of ketone plus carbonyl carbon of carboxylic acid argachuu ni dandeenya. Kanaaf yeroo baay'ee tis adeemsa oomishaadha kan isiniin jedheef jechuudha. Garuu asitti wanni isin adda baasuu qabdan yookaan immoo beekuu qabdan primary alcohol oxidize gochuudha potassium permanganate yookaan chromic acid fayyadamuu dandeenya. Lamaanuu dalagama tokko dalagu. Secondary alcohol kana garuu gaafa oxidize goonu dirqama nuti oxidizing agent fayyadamnu chromic acid dha jechuudha. So selectivity jira jechuudha. Secondary alcohol potassium permanganate dhaan oxidize gochuu dandeessu. Rather than you have to use what chromic acid as oxidizing agent jechuudha, as oxidizing agent. So inni kun secondary alcohol dha. Secondary alcohol chromic acid wajjin gaafa wal nyaatu kallattimaan ketone nu kenna jechuudha. Tertiary alcohol yoo ta'e garuu cannot be oxidized because there is no hydrogen atom on the carbon atom bearing the OH group jedha. Kanaaf tertiary alcohol garuu oxidize ta'uu hin danda'u jechuudha. Why? Alpha hydrogen hin qabu. Akkuma beektan tertiary alcohol irratti alpha hydrogen hin jiru. Carboniin kun R groupii 3 qaba. Hydrogen hin jirtu. Kanaaf oxidize ta'uu hin danda'u. Amma isheen hydrogen oxygen irratti maxxantee jirtu kun alpha hydrogen jedhamuu dandeessu. Kanaaf carbon is cannot be oxidized or tertiary alcohol cannot be oxidized because there is no hydrogen atom on the carbon atom bearing the OH group. Carbon kana irratti dirqama hydrogen jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf asitti hydrogen tokko jirti dhokattee hin barreeffamne malee asitti hydrogen lamatu jira. Kanaaf hydrogen yoo jiraateedha kan oxidation adeemsifamu. Maaliif oxidation jechuun loss of hydrogen gain of oxygen jenneerra waan ta'eef tertiary alcohol irratti gonkumaa oxidation adeemsifamuu hin danda'u kan jedhu kana qabachuu qabdu jechuudha. Dagachuun qabdani maaliif jennaan there is no alpha hydrogen on the carbon bearing the OH group jettanii reasonii dhiyeeffachuu dandeessu. Inni biraa egaa laboratorii keessatti gaafa seennu second functional groupii garagaraa detect goonu test goonu jechuudha. Functional groupii detect gaafa goonu yookaan test gaafa goonu reagentonni nuti fayyadamnu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf aldehyde fi ketone yoo nu kenname aldehyde fi ketone adda baasuudhaaf toler reagent fayyadamna. Tolan jechuun maqaa saayintistiidha. Toler reagent kun composition of silver oxide in aqueous ammonium hydroxide jechuu dandeenya yookaan it is a composition of silver oxide in ammonium hydroxide. Jara lamaan gaafa walitti mix goonu tolan reagent arganna. Toler reagent can be used for identifying aldehyde from ketone. Amma ketone fi aldehyde yoo nu kenname kalariin isaanii tokko yoo ta'e laboratorii keessatti akkuma beektan fooliidhaan dhandhamuudhaan beekuu hin dandeenyu waan ta'eef reagentota kanneen fayyadamneeti kan nuti beekuu dandeenyu. Reagentiin aldehyde fi ketone itti adda baasuuf fayyadamnu tokko toler reagentidha. Tolan jechuun reagent mixture of silver oxide fi ammonium hydroxide akka ta'e beekuun gaariidha. Maarree akkamitti adda baasuu dandeenya yoo jenne oxidation with toler reagent provide a distinct color change. Color change tu jira because silver plus or Ag plus reagent is reduced to silver metal which precipitate out in the solution. Argitani solution keessatti yoo aldehyde qabaanne precipitation inni uumama. Precipitation inni uumamu sun silver mirror qaba. Yes, silver mirror. Kanaaf aldehyde irratti toler reagent gaafa dabaltan carboxylic acid dha kan uumamu maaliif oxidation dha waan ta'eef garuu maal arganna precipitate arganna. Precipitation sun silver mirror qaba jechuudha. Baay'ee bareeddu ring color kan qabdu kan warqee fakkaattu test tube sana irratti ni uumamte. Isheen sun maal agarsiifte aldehyde akka jiru nutti agarsiifte yookaan nutti himte jechuudha. Tokko kan inni lammaffaa Benedict fi failing reagent kan jennu hin jira. This can be a blue copper 2 plus salts as an oxidizing agent which is reduced to copper oxide a brick red solid jet. Still aldehyde dha ammas reaction oxidation dha waan ta'eef aldehyde gara carboxylic acid itti geeddarama kuni beekamaadha. Maarree aldehyde gara carboxylic acid itti gaafa geeddarru kana keessatti copper salt kana gaafa daballu maal arganna brick red precipitate arganna. Brick red precipitate yookaan red precipitate suni copper oxide dha jechuudha. Inni kunis kan uumamu yoo aldehyde qabaanne. Kanaaf aldehyde fi ketone karaa lamaan kanaan maal gochuu dandeenya? Salphumatti adda baasne beekuu dandeenya. Laboratorii keessatti yoo nu kenname fakkeenyaaf test tubeedhaan barsiisan aldehyde fi ketone nu kenne nuti hin beeknu tokkoon A jedhaanii kan biraadhaan B jedhaanii lamaanuu gaafa laallu colorlessdha coloriin qabanii. Kanaaf tokko aldehyde dha immoo tokko ketone dha. Kanaaf addanaa baasa yoo jedhe gabaabumatti maal goona Benedict fi failing reagent akkasumas toler reagent kana fayyadamne
adda baasuu fi dandeenya jechuudha. Yeroo tolar reagentii fayyadamnee adda baasuuf yaallu silver mirroriin test tube tokko keessatti ni uumama. Silver mirroriin test tube kan biraa keessa ni uumamu. Kuni jechuun inni silver mirrorii uume suni aldehydeedha jechuudha. Inni silver mirrorii hin qabne immoo ketooniidha jechuudha. Ammas Benedict yookaan failing reagent fayyadamnee gaafa ilaallu test tube sana keessatti red precipitating uumame jechuun aldehydeedha jechuudha. Red precipitating sun hin uumamne jechuun immoo ketooniidha jechuudha. Kanaaf karaa gabaabaan ketoonii fi aldehydiin itti adda baafnu karaa kanaan jechuudha. Inni biraa double bondii. Egaa chapter 6 gaafa barannu waa'ee double bondii ilaallee turre. Maaliif alkeenii fi alkiinii yoo nu kennan. Alkeeniin carbon single bondidha. Alkiiniin immoo carbon double bondidha. Amma carbon double bondii fi carbon single bondii karaan ittiin nuti adda baafnu. Yes, karaa itti adda baafnu inni tokko bromination reaction. Bromiin watariitti dabaluudha. Bromiiniin sun red color waan qabuu fi double bond yookaan pi bond irratti gaafa seeni decolorize ta'a jenneera. Colorii red ta'e sana ni dhaba. Yoommoo alkeenii ta'e carbon single bond yoo ta'e colorii sana hin gadhiisu. Akkuma red ta'etti tura jechuudha. Kanaaf karaa kanaan alkeenii fi alkiinii adda baasuu dandeenya jennee turre. Karaan biraa alkeenii fi alkiinii ittiin adda baafnu the presence of oxidation reaction. Maarree double bond kana or the pi system of carbon double bond is readily accessible to the variety of oxidizing agent jedha. Fakkeenyaaf potassium permanganate. Potassium permanganate yoo qabaanne carbon double bond irratti yoo daballe kun amma carbon double bond alkiinidha jechuudha. Alkiinii irratti yoo daballe potassium permanganate as oxidizing agent definitely diol uuma jechuudha. Vicinal alcohol jechuun carbonii ollaa lamaanii carboniin kun fi carboniin kun adjacent carbonidha. Adjacent carbonii lamaan kun maal qabu? OH qabu. Kanaaf diol uumu jechuudha. Diol jechuun alkoolii OH lama qabu jechuudha. Di jechuun lama, ol jechuun immoo alkooliidha. Kanaaf kanaan amma diol jennaan. So in case of alkene, there is a formation of diol in the presence of potassium permanganate as a reducing agent, as oxidizing agent. Sorry. But if we have alkane, carbon single bond osoo ta'e immoo, carbon single bond osoo ta'e, fi potassium permanganate kana osoo daballe, there is no the chance of producing this diol. Maaliif saturated dha waan ta'eef kana wajjin wal nyaatee diolii kana nu kennuu hin danda'u jechuudha. Therefore double bondii fi single bondii karaan itti adda baafnu lamaan ijoon isaanan kanneen jechuudha. Inni jalqaba simply bromination reaction or brominii dabaluudha. Red coloriin sun decolorize ta'u double bondii qabaachuu keenya nutti hima. Inni lammaffaa immoo potassium permanganate dabaluudha. Potassium permanganate gaafa daballu immoo diolii uuma. Diolii kana kan argannu immoo yoo carbon double bondii qabaanni qofa jechuudha. Carbon single bond yookaan alkeenii yoo ta'e immoo diol formation hin jiru. Maaliif jennaani alkeen irratti saturated dha, alkeniin immoo unsaturated dha. Saturated ta'e jechuun wanti tokko dandeetti achirratti hydrogenii dabalu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti bara hydrogenii dabalee maaliif hydrogen takkas jirti kan biraa immoo asis dabalachaa jira. Kanaaf in the presence of double bond we can produce diol in the as a result of oxidation with potassium permanganate as oxidizing agent jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf oxidationii kana fakkaata waan oxidationii inni lammaffaa egaa reductionidha. Reductionii fi oxidationiin faallaa oolidha. Garuu wali malee hin deeman. Reduction yoo jiraate oxidationiin dirqama jiraachuu qaba. Electrochemistry keessatti reduction without oxidation is like climbing with one hand jedhama. Harka tokkoon akka sagalee dhageessisuudha. Harka tokkoon sagalee dhageessisuu sagalee uumuun hin danda'amu. Kanaafi reductionii fi oxidationii waliin deemu garuu faallaa oolidha. Reduction jechuun the loss of oxygen dha. Oxidation jechuun immoo the gain of oxygen dha. Reduction jechuun gain of hydrogen dha. Oxidation jechuun immoo loss of hydrogen. Therefore, the loss of oxygen, the gain of hydrogen, and the loss of heteroatom such as oxygen, nitrogen, and halogen are reduction jechuudha. Argitanii loss of heteroatoms dabalata jechuudha. Oxygen faa ta'uu danda'a, nitrogen faa ta'uu danda'a, halogen faa ta'uu danda'a jechuudha. So the useful reagent is summarized as follows. Ammas gaa reduction adeemsisuudhaaf reagent ni barbaachisu. Reagent jechuun maal jechuudha sitti reducing agent jechuudha. Reefu oxidation adeemsisuudhaaf oxidizing agent fayyadamaa ture. Amma immoo asitti reduction adeemsisuudhaaf dirqama maaltu nu barbaachisa? Reducing agent tu nu barbaachisa jechuudha. Amma agent jechuun dallaalaadha akkuma beektanii. Reducing agent gaafa jennu hydrogen donor jechuudha. Hydrogen donoridha. Oxidizing agent gaafa jennu immoo oxygen donor jechuudha. Jarri kun
reducing agent gaafa jennu dallaala hydrogen jechuudha. Oxidizing agent gaafa jennu immoo dallaala oxygen jechuudha. Oxygen dhiyeessuudhaan hojii isaa akka hojjetan taasisaa jechuudha. So amma reducing agentonni eenyu faadha akkam godhu maaliif nu fayyadu kan jedhu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf the first one is lead in hydrogen. Lead in hydrogen maal gochuudhaaf nu fayyada egaa carbon carbon double bond gara carbon carbon single bond carbon carbon triple bond gara double bond gara immoo gara single bond itti convert gochuudhaaf nu fayyada. Therefore except acid chloride jedha. It will not readily reduce carbon compound. Amma carbonyl compound reduce gochuudhaaf nu fayyadu inni lead in hydrogen jennuun kun. Garuu acid chloride reduce gochuu ni fayyada. More of garuu inni reduce kan godhu eenyu faadha yoo jettan carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond, nitride akkasumas immoo acyl chloride jechuudha. Fakkeenyaaf carbon carbon double bond yoo fudhanne carbon carbon double bond gabaabumatti gara carbon carbon single bond itti convert ta'uu danda'a. Carbon carbon triple bond immoo gara carbon carbon double bond itti geeddarama. Kana jechuun yeroo baay'ee unsaturated ta'e taanaan unsaturated immoo gara saturated itti geeddarama jenneerra waan ta'eef isa sana gochuudhaan nu fayyada. Simply hydrogen dabalachuu jechuudha. Hydrogen dabalachuudhaan akka nuti product barbaannu uumnu nu fayyada jechuudha yeroo baay'ee. So yeah. Yes, kanaafi amma isheen kun akkuma argaa jirtan double bondidha. Double bondin kun dirqama gara single bond itti geeddaramuu qaba jechuudha. Kana gochuudhaaf hydrogeniin as jirtu kuni asirratti nu fayyaddee jirti jechuudha. Inni biraa inni kun akkuma argitan triple bondidha. Triple bondi kana gara double bond itti geeddaruudhaaf ammas maaltu nu barbaachisa? Hydrogeniin nu barbaachisa. Still this one is the hydrogen that we need. Ishee kana jechuudha. Inni lammaffaan asitti acyl chloride akkuma argaa jirtan acyl chloride kanas gara aldehyde itti convert gochuu aldehyde nitride kana immoo gara amine itti convert gochuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha inni lead in hydrogen jennuun kun jechuudha. In the same scenario platinum in hydrogen kun immoo except aldehyde and the ketone it will not reduce carbonyl compound of an ester amide and the acid jedha. Inni kun immoo platinum in hydrogen aldehyde fi ketone maal gochuuf nu fayyada? Reduce gochuuf nu fayyada. Garuu carbonyl compound of ester amide fi acid yoo fudhanne isaan sana reduce gochuun fayyadu. Akkasumas immoo alkeen alkiinii fi alkaayinii convert gochuudhaaf immoo nu fayyada. Akkuma argartan triple bond double bond kana gara single bond itti geeddaruuf nu fayyada. Ishee triple bond jennu kanas gara double bond itti convert gochuudhaafis nu fayyada jechuudha. Aldehyde fi ketonii gara alkoolii itti convert gochuudhaaf nu fayyada. Akkasumas nitride immoo gara primary amine itti convert gochuudhaafis immoo nu fayyada jechuudha. Kanaaf faayidaan isaa baay'eedha jechuudha. Kanaaf akka nu fayyadu nutti himaa jira jechuudha. So it is like this amma isaan kunniin the so called platinum in hydrogen palladium in hydrogen fi platinum in hydrogen kun they can act as a reducing agent jechuu ni dandeenya. Jara kana bakka tokkotti garuu maal jennaani Lindler catalyst jenna. Look palladium in hydrogen akkasumas platinum in hydrogen bakka tokkotti maal jennaani Lindler catalyst jennaan jechuudha. Lindler catalyst akkuma beektan Lindler jechuun maqaa scientistidha. Lindler catalyst jechuu dandeessu jechuudha. Lindler catalyst composed of platinum in hydrogen akkasumas palladium in hydrogen jennee fudhachuu ni dandeenya. Inni itti aanu reducing agent inni biraa akkuma beektan lithium almonohydride dha. Lithium almonohydride will not generally reduce carbon to carbon unsaturation jedha. Amma inni kun carbon to carbon unsaturation jijjiiruuf nu fayyadu but it is the best reducing agent dha. Maal godha? Aldehyde fi ketone gara alkooliitti convert gochuudhaaf nu fayyada. Akkasumas carboxylic acidis gara alkooliitti convert gochuudhaaf nu fayyada. Amide gara aminiitti convert gochuudhaafis nu fayyada jechuudha. The same scenario primary amide, secondary amide, tertiary amide interconversion akka danda'amu nutti himuu barbaadeeti. In short carbon to carbon unsaturation kana garuu gochuu hin danda'u jechuudha. Bakka kanatti yeroo baay'ee lithium almonohydride kuni bareedaadha garuu environment barbaada jechuudha. Maaliif it is dangerous ibidda fa'aa uumuu danda'a.
dry condition barbaada solventii faa filata kana waan ta'eef yeroo baay'ee maal fayyadamna sodium borohydride kana fayyadamna jechuudha. So this sodium borohydride will not reduce carbon to carbon unsaturation, amide, esters or acid. However, it reduce acid chloride into primary alcohol jedha. Primary alcohol. So acid chloride refus gara alcoholitti akka convert ta'uu ilaallee turre. So gara primary alcoholitti convert ta'a. Aldehydenis gara primary alcoholitti convert ta'a. Ketone yoo ta'e gara secondary alcoholitti reduce ta'a. Acid chloride yoo ta'e garuu gara primary alcoholitti convert ta'a jechuudha. Kanaaf both acid chloride and aldehyde, yes, aldehyde can be changed into primary alcohol jechuu dandeenya. Isaan lamaanuu gara primary alcoholitti convert ta'u warroota danda'anidha jechuudha. Warroota danda'anidha. Kanaaf reducing agent kanneen fayyadamuudhaan functional group tokko gara functional group biraatti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Egaa redox reaction kan jennu kana fakkaataa chapter kana keessatti wanti isin adda baasuu qabdan tokkoffaa oxidation jechuun maal jechuudha, reduction jechuun immoo maal jechuudha. Oxidationiidhaaf oxidizing agent tu nu barbaachisa, reductioniidhaaf immoo reducing agent tu nu barbaachisa. Oxidizing agent kanneen jedhaman eenyufaadha, reducing agent kan jedhaman immoo eenyufaadha. Yeroo hundaa immoo oxidation fi reduction akka waliin deeman seera electrochemistry keessatti yoo oxidation jiraate dirqama reduction akka jiru immoo beekuu qabdamma jechuudha. Akkasumas gara fuulduraas wanti isin fayyadu electrochemistry keessatti egaa compartment lamatu jira. Maybe this one is anode compartment kan jennutu jira. Isheen kun immoo cathode dha. So anode cathode yoo jiraate at anode oxidation tu adeemsifama, at cathode immoo reduction tu adeemsifama. Kanaaf oxidation adeemsifama, reduction adeemsifama yoo jenne anode qofaa isaa electrochemistry dhaaf guutuu san taasisu, cathode kophaan isaa electrochemistry keessatti guutuu san taasisu jechuudha. Kanaaf jarri lamaan akka isaa maalta kana gara fuulduratti kan barattan ta'a koorsii garaagaraa irratti organic chemistry, analytical chemistry irratti barachuu dandeessu, pharmacy immoo pharmaceutical analysis irratti barachuu dandeessu, achirratti argachuu dandeessu. In electrochemistry garuu anode and cathode can be go together yeroo hundaa wal malee akka hin deemne beekuu qabdanii. Egaa oxidation kana fakkaata yeroo biraa ingilis chapter 11ffaa electrocyclic reaction or pericyclic reaction kan jedhu kana video saayisii qabannee dhufna. Amma sanitti egaa video kana like gochuu, channelicha immoo subscribe gochuudhaan maamilummaa keessan akka cimsitan isinittan himuu barbaada. Video nuti gadhifnu hamma tokko akka isin fayyadu abdiin qaba waan ta'eef video kana warroonni ilaaltan isin fayyadus isin fayyaduu baatus channelichi isin bira dhufee taananii yeroo tokko isin fayyaduun oolu waan ta'eef channelicha kana subscribe gochuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Video immoo like gochuudhaan nu jajjabeessa. Afaan keessaniin afaan keenyaan barachaa hamma tokko qayyabachuu akka dandeenyu taasisuudhaaf wanni biraa kaayyoon biraa hin jiru. Wanni nuti guddachuu dadhabnee fi wanna nuti saayinsii kun nutti ulfaachaa jiruuf inni guddaan afaan ormaatiin waan barannuuf waan ta'eef nuti immoo afaan kanaan hamma tokko ijoollee gargaaruudhaaf kaayyoon keenya waan ta'eef wal barsiisaa deemna. Kana gochuuf immoo chaanalii keessan taasisuuf chaanalicha subscribe gochuun miseensummaa keessan cimsaa jechuun barbaada. Warroonni subscribe gootaniin hordofaa jirtan galata qabdu. Warroonni haaraa taatanis immoo miseensummaa keessan cimsuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Video chapter 11ffaatiin ammoo arginutti bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jechuun barbaada.